Abbaa manaa jalaa maallaqa fuudhuu jalqabde. Gariin ifa abdataa ansi maleen qabu yoom harkanaaf laata yoom harkanaaf laata. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jechaa guyyaa har'aa seenaawwan nama barsiisanii keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin turaa jechaa kallachumaan gara seenaa kanaatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeedha. Gariin ifa abdataa ansi maleen qabu yoom harkanaaf laata yoom harkanaaf laata. Dhalli namaa ijoollummaatti kaasee guddatee of baree waan nyaatuu fi waan dhugu harka isaatiin erga hojjetattee fidachuu jalqabee booda carraan uummachuuf fedhii godhatu dhalaafis dhiiraafis gaa'iladha. Wantoota Waaqayyo guddaatti eebbisee icciitii guddaa keessa kaa'e keessaa tokko gaa'illi isaa hangafaa. Namni umriin isaa gahee gaa'ila hin godhanne akka muka gogaa jiidhina hin qabne firii baasee haa ta'uutii immoo hin biqilleeti. Dabalataanis boqonnaa hin qabu. Gaa'illi dhiiraaf dubartii addunyaa kanarratti uumamte biiliyoona 4 taatee jirtu keessaa tokko filatee tasgabbaa'ee akka jiraatuuf isa gargaara. Dubartiifillee akkanuma dhiirota biiliyoona 4 addunyaa kanarra jiran keessaa naaf ta'a waliin hin jiraadha. Hanga lubbuun koo duuniyaa kanarra jirtutti anaaf ni ta'a jettee filattee tasgabbooftee kan waliin jiraattudha. Gaa'illi wantoota dubbatamanii hin dhumne hedduu qaba. Isaan keessaa tokko walitti bu'insa. Namni gaa'ila keessa jiru akka ijoollee daa'imaa waan xiqqoottis waan guddaattis yerootti walitti bu'an ni argama. Kun immoo mallattoowwan jaalalaa keessaa qorumsa dhiyaatu. Inni otoo gaa'ilattiin seeniin dura namni maaf na tuqaa jedhu gaa'ila keessatti garuu haati manaan koo yookiin immoo abbaan manaan koo maaf na tuqxaa jechuun hin danda'amu. Gaa'ila keessatti yoo nama dhukkube waliin hoqqatu, waliin rirriittatu. Maarree haadha manaaf abbaa manaa gaa'ila keessatti jaalalaan waggoota 4 waliin jiraatanii tokkotu ture. Abbaa manaan hojii gaarii qaba. Hojiinsaa guyyaa guyyaatti maallaqa gaarii kan isaaf argamsiisudha. Haati manaan immoo galiin abbaa manaa guyyaatti argatu ol ka'aa waan ta'eef mana qabattee daa'ima sirnaan guddifatti. Abbaan manaan maallaqa akka gaariitti hojjetus haa ta'uutii garuu walitti qabatee boriif wanti kaawwachaa jiru hin jiru. Haati manaanis gorsitee kadhattee dadhabde. Nuti mana kiraa keessa jirra. Yoo xiqqaate lafumarree nuuf biti. Yoo dandeesse immoo mana nuuf bittaa. Ati garuu wanta nyaannee wanta dhugnuuf malee guyyaa tokko boriif yaaddeen jirtu jettee yeroo hundaa walitti bu'u. Abbaan manaan garuu kanarratti guyyaa tokkollee haadha manaasaa dhaga'ee hin beeku. Hariyyoonni isaa hedduudha. Yoo ba'us yoo galus faana isaa ilaallatanii nu affeeri waliin dhugna kan jedhan tokko lama miti. Kan dhabeef kan rakkateef kennuun wanta gaarii nama gammachiisu ta'us haa ta'uutii garuu kan humni isaa hojjetu kan of danda'utti yeroo hundaa maallaqa ofii baasuun jireenya namaa dadhabsaa. Maarree haati manaa himattee dhimmi kun dubbii ta'ee walirraa adda ba'uuf murteessanii mana murtii fuuldura dhaabbatanii. Manni murtiis walirraa adda ba'uuf murteessitaniiru jedhee yeroo isaan gaafatu inni eeyyeen bahee galee hin na rakkistii. Abaluuf maaliif kana goote? Abaluuf immoo maaliif gargaarte naan jedhee deebiseefi. Isheen immoo borii hin beeku. Erga daa'ima godhatanii boriif yaaduun dirqamadha. Tarii ani yookiin immoo inni addunyaa kanarraa darbuu ni dandeenya. Yeroo sana daa'imni keenyi bakkeetti hafoo har'a wanta hojjetamee argatamurraatii waan ta'e taa'uufii qabaa jettee mana murteetti dubbatte.
Manni murtii adda nu baasi jennaan yeroo siif kenne adda baasa malee gaa'ilaan waliin jiraachuuf dhiisuun kee badaa dhimma isaa miti. Isaaf adda baasuun hojii isaatii. Baatii 6 isiniif kenneerraa daa'ima keessaniif jedhaatii irra deebisaa itti yaadaa jedhee isaan gaggeesse. Hanga baatiin 6 kuni ga'uttis walirraa adda ba'uuf yeroo eeggachuu isaanii kan barte jaartiin manguddoon ganda isaanii jiraattu tokko gara dubartii kanaa deemte. Yaa obboleettii koo gaa'elli kee akka inni kufu hin barbaadu. Abbaan manaa kee hafuura isaa guutuutiin si waliin haa jiraatu. Dubartiin beektuu taanaan gamnadha. Waan barbaadde abbaa manaa isheetti hojjechuu sirreeffachuu ni dandeessi. Yaa intala koo ani abbaa manaa kootiin akkattan of waliin jiraachise nan beekaatii sittan himaa. Abbaan manaa kee galgala yeroo dhufu guyyaa tokko quuffatee waan dhufuuf kiisii isaa keessa maallaqa jiru hundumaa fuudhiitii kaa'ii mana baankiitti geessi. Bara kana teeknooloojiin bal'aa waan ta'eef moobaayila isaatiin illee maallaqni garee yeroo jiraate gara kan keetti galgala dabarsi. Kunuunsiitii nagaan haa rafuu. Ganama harka qullaa yeroo ba'u miirri dhabinsaa namarraa liqeeffachuu isatti dhaga'ama jettee gorsiteeni. Yeroo kanatti haati manaa adda ba'uun keenyoo hin oolu yoon maallaqa kiisii isaa keessaa hateen walitti qabu jalqabe dhugumayyuu rakkoo maal qaba jettee galgala yeroo inni dhufu maallaqa xiqqoo keessatti hambistee 1,000 2,000 keessaa fuudhuu eegalti. Maallaqni gurguddaan moobaayila isaatti yoo darbu immoo kallachumaan gara moobaayila isheetti dabarsiti. Kanaan gara baatii tokko yeroo funaantu maallaqa qarshii 100,000 akkaawuntii ishee irratti walitti qabde. Akka kanaan immoo abbaan manaa koo maallaqa hedduu balleessaa olakaa jettee maallaqa inni fidee dhufe hunda giphii isaa keessaa hurguftee dhoksitee kaa'uu jalqabde. Abbaan manaan kana hunda ofirratti hin beeku. Ni hojjeta galiin hin jiru. Waa'een haadha manaa isaarraa adda bahus guyyaa lakkoowwatee sammuu isaa keessa jira. Haa ta'uutii garuu otoo hin dhiphatiin jiraachuu waan barbaaduuf yoo giphii isaa keessaa maallaqa dhabes hiriyoota isaa keessaa tokkoof akka kennetti yaada malee haati manaansaa akka fuutetti gonkumaa hin shakku. Kanaan baatiin 6 suni otoo hin gahiin haati manaan maallaqa qarshii 700,000 akkaawuntii ishee irratti walitti qabde. Akkuma maallaqa kana walitti qabdeenis hojiin abbaa manaa qorree ganni galee waan hojjetu miti giphii isaa keessa seenee waan fuudhu hiriyyaarraa liqeeffatu nama maallaqa kennuu fi abbaa manaan ni dhabe. Dhiirri silaa gaafa harki isaa qallatu manaan bahu. Mana taa'ee rimootii fuudhee TV kan duri ilaalle yeroo kan hin qabnee fi ilaaluu jalqabe. Akka argachuun jiru dhabuunis akka jiru haati manaan itti himaa waan turteef naannoo torbee 2 mana erga turee booda maala ta'u amala jijjiirrattee dur bakkeetti dhuguuf cooma murachuuf hiriyoota kee waliin haasa'uuf kolfuuf gara alaatti fiigdaa. Amma maaliif mana teessee jettee yeroo gaafattuuni hojii dhibee kaanillee miti. Kanattiin taaksii yookiin immoo baajaajii yaabbadhu iyyuu nan dhabee 5,000s 1,000s argadhe. Maallaqni ani argadhu hinuma dhumaa eenyu akkanarraa fudhatullee hin beeku jedhee deebiseefi. Yeroo kanatti haati manaan gatii taaksiif kan ta'uu fi qarshii 100 kenniteefi deemii hojii barbaaddadhuu kottu jechuun jalqabde. Xiqqoo turtees guyyaa guyyaan hojiirra naanna'uunsaa waan hin oolleef kontraata taaksii fi baajaajii haga fixu maaliif waanuma xiqqoo hin bituufi jettee motora yookiin immoo dogdoqqee qarshii 75,000 deemtee bitteefi. Yeroo kana abbaa manaan baay'ee raajeffame. Maallaqa kana eessaa fiddee? Anoo yeroo kanatti ijoolleen koo maal nyaatti? Dhuguma haati manaan koo kannaan jechaa turte sirriidha jedheen of ceephaa jiraa jedhee yeroo gaafatuuni ilaayaa abbaa manaa koo rakkoon koof rakkoon kee waa'ee borii yaaduu malee akka ati na jaallattu sirriitti nan beekaa. Anis hedduun sin jaalladhaa. Erga walirraa akka adda baanuuf baatii 6 manni murtii nuuf kennee booda
manguddoon tokko dhufanii na gorsanii maallaqaati argattu galgala kiisii kee keessaa kan moobaayila kee keessaas walitti qabeen 700 godheen jira. Isa keessaa kunoo 80 malee hin baasne 620 akkaawuntii koorra jira. Deemiitii lafa nuuf bitii jettee isatti dubbatte. Yeroo kana abbaan manaan baay'ee nahee, haadha manaasaas baay'ee ajaa'ibsiifate. Edaa maallaqni yoo walitti qabamu walirra taa'ee guddaa baay'achuu ni danda'a jedhee waaqa isaa galateessee haadha manaasaas dhiifama jedhee jilbatti kufee gaafate. Hojiin isaas yeroo booddee itti deebi'ee fi maallaqa argatu fedhii isaatiin lakkaa'ee haadha manaasaatti kenna. Isheenis akka hawwii ishee walitti qabattee manas ijaarratanii jireenya jiraachuu qaban waliin ta'anii wal ta'anii kunoo har'allee jiraachaa jiru. Yoo walii galan alaa galuu jedhamiti Oromoon gaafa mammaaku gaa'ela keessatti tooftaa ogummaa gorsa jabaa kennuun fudhachuun waliif yaaduu waliin guddachuu wal utubuu guddaa qaba. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 seenaa kanarraa waa bareedaa tokko akka hubattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Addunyaa kana keessa yeroo jiraannu bakka namoonni nuu kolfan nu deeggaran hooy nuun jedhanii jirra taanaan jireenya keenya boriitiif balaa yeroo nutti ta'u ni qaba. Yoo beekan ofiin yoo wallaalan immoo gorsa namaatiin bahuun dirqamadhaan. Dhaamsa qophii Oromiyaa 24 guyyaa har'aati. Yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa qophii seenaa bareedaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii. Gariin ifa abdataa si maleen qabu yoom harka naaf laata yoom harka